Achumar kafuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu waan bunnaa waa beekoti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Asayyoo keessatti waraanni PP dargaggoo tokko rasaasaan rukutanii ajjeesuun tokko yoo madeessan namoota sadii ammoo qabanii deemuun bakka buutee dhabamsiisan. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Loltoonni aantummaa sabaatti dugda gatuun fedhii abbaa irree tarkaanfachiisuuf gara jabeenya kudhaammatanii ergama abboota isaanii milkeessuuf uummata nagaatti bobbaafaman gara laafinaa fi naasuu tokko malee ajjechaa sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru. Bifuma kanaanis godina Qellem Wallaggaa aanaa Asayyoo ganda Ambaltaa jedhamu keessatti kaleessa onkoloolessa 31 bara 2023tti bari'u waraanni maafiyaa PP sochii halkan sa'a 10 irratti taasisaniin dargaggoo maqaan isaa Falmaa Wandee jedhamu qeesaatti marsuun dhukaasa irratti bananii rukutanii ajjeesuun beekamee jira. Ganda walgayii Bubbukaa keessatti nama Shumaa Dirribaa jedhamu abbaa ijoollee 5 rasaasaan rukutanii kan madeessan yoo ta'u, Shifarree Abdii abbaa ijoollee 6, Nuuree Nagaashii fi Admaasuu Taaddasee abbaa ijoollee 4 qabanii fuudhanii deemuun magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 7tti hidhanii dararaa jirus jedhanii jiru. Akkasuma namni maqaan isaa Daggoo Warquu jedhamu abbaa ijoollee 3 kan ta'e osoo irratti dhuka'uu fiigee harkaa ba'es jechuun maddeen dabaluun dubbataniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti dargaggeessi Falmaa Wandee jedhamu abbaan isaa waan irraa du'ee fi hojjete haadha isaa kan jiraachisu isa qofaadha. Haati isaa kun isa dhabuun egeree isheef yaaddessaa ta'uus dubbataniiru. Akka jiraattonni gandoota kanneen har'aatii biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko jedhanitti gochoonni hidhattoota garee Koloneel Abiyyi Ahmediin uummata nagaa irratti raawwatame kun kan hawaasa gandichaa arsee fi sirnichi ilmaan Oromoo lafarraa daguuguuf sagantaa mataa isaa baafatee hojjechaa jiraachuu isaa agarsiisas jedhanii jiru. Godina Kibba Lixa Shaggar Anaatolee magaalaa Baantuu keessatti dargaggoonni Oromoo baatii dheeraaf mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu maddeen keenya himan. Dabalata isaaf Jaalbooree Addunyaa. Ilaalcha gadaantummaa uummata Oromoo irratti qabu akkuma sirnoota darbanii qabatee gara aangoo Impaayera Itoophiyaatti kan dhufe Koloneel Abiyyi Ahmed yeroo ammaas gochoota uummata Oromoo duubatti hambisan hojii isaa hangafaa godhatee ilmaan Oromoo keessattuu barattoota jublaan hidhaatti guuruu irratti argama. Koloneel Abiyyi Ahmed yeroo gara aangoo Impaayeratti dhufu fakkeessuuf yookiin uummata biratti jaalatamummaa argachuuf jecha hidhamtoota haayiku malee yeroo ammaa kan sirnoota darbanii caalaa waan argaaf dhageetti namaatti hin tolletu ilmaan Oromoo irratti raawwataa jira. Aanaan tolee aanota godina Kibba Lixa Shaggar qabdu keessaa tokko yeroo taatu barattootni hedduunis jublaan aanicha keessatti hidhamuun baatiilee hedduuf murtii seeraa malee gidirfamaa jiru. Ji'a darbeerraa eegalee dargaggootni manadhaa aanichaa keessatti hidhamanii jiran lakkoofsaan 50 ol akka ta'an ragaan maddeen mana hidhichaa keessaa arganne ni mul'isa. Dargaggoota hidhaman keessaa kan maqaa arganne 31 ol yoo ta'anis isaanis Ibsaa Dajanuu, Darajjee Nagaash, Irrumaa Irranaa, Gabbisaa Biraanuu, Araarsaa Haayilee, Abbaayinaa Biraanuu, Lammeessaa Damisee, Shimallis Guutamaa, Dassaaleny Haayiluu, Lammaa Dabaluu, Magarsaa Rattaa, Ashannaa fi Asfa'uu, Mul'isaa Biraanuu, Shuumii Mul'ataa, Tashaalaa Kumaa, Dajanee Gonfaa, Siisaa Ittichaa, Qaboo Gabayyoo, Qaalessaa Garruu, Zarihuun Indaalaa, Geetaachoo Caalaa, Adaanaa Kabbadaa, Cannaqaa Taayyee, Nugusee Galaanaa, Deebisaa Koorsaa, Geetuu Xurunaa, Waamii Sobbooqaa, Teediroos Biraanuu, Darajjee Gazzuu, Dinqaa Tasfaayee fi Naannessaa Bajjii kanneen jedhamanidha jechuun maddeen mana hidhaa magaalaa Baatuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoota mana hidhichaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran kana keessa warreen baatii 5 fi isaa ol lakkoofsan kan jiran ta'us dubbatan. Godina Harargee Ba'aa aanaa Gooroo Guutuu keessatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun dargaggoota Oromoo hidhuu fi biyyarraa ari'uun jabaatee itti fufee jira. Bal'ina isaaf Jaalbilisee Sabaa. Hiraarfamni maqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo sababa godhachuun PP'n uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu daangaa darbuun Oromiyaa cufa keessatti oduun hidhaa ajjechaa fi saamichaa guyyaa guyyaan dhaga'amaa jira. Onkoloolessa 30/2023 godina Harargee Lixaa aanaa Gooroo Guutuu keessatti maqaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun dargaggootni mana hidhaatti guuramaa kan jiran yoo ta'u, Najaaf Umar, Ahmad Liiloo, Najaat Muhammadii fi Caalaa Alii isaan ammaaf maqaan dhuga'ee fi isaan malees namootni hedduun mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuun beekame. Namootni qabamanii hidhaman kunneen mana hidhaa aanaa Gooroo Guutuu keessatti guyyoota muraasaaf hiraarfamaa ergaa turaniin booda murtee seeraa tokko malee gara mana hidhaa Harargee Bahaatti dabarfamanii jiraachuu kan himan maddeen
Sababa kanaanis dargaggootni aanichaa hedduun gara magaalota ollaa isaaniitti baqachaa kan jiran ta'uunis ifoomsan. Oduu biyya alaatti yeroo dabarru Faalestiin Raafaa keessatti boombii Israa'eliin darbatameen gamoo caccabsuu fi lubbuu namaa irra miidhaa geessisuu Aljaziiraan gabaase. Odeeffannoo wal waraansa Israa'elii fi Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru Jaaldaandii Elemoo akka taanutti isiniif dhiyeessa. Akka Aljaziiraan gabaasetti aleellaan qilleensaa Israa'el naannoo marfama keessa jirtu Gaazaatti babal'achuun kibba Gaazaatti kan argamtu bakka Raafaa jedhamu rukuchuun itti fufeera. Duulli waraanaa amma guyyaa 25ffaa isaarra ga'e kun namoota Gaazaa miliyoona 2.3 marfama jala jiraataniif yaaddoon idil addunyaa guddachaa dhufeera. Amma taankiin Israa'elii fi buldeezaroonni hidhannoo qaban caccabaa gamoolee Gaazaa keessaa yeroo oofamaa jiran kanatti waraanni magaalaa cimaan sodaatamaa kan jiru yoo ta'u, kanuma kan cimsu dubbii himaan waraana Israa'el Daani'el Agarii lammiileen nagaa Faalestiin gara kibbaatti gara naannoo nageenya qabuutti akka deeman itti himaniiru. Garuu magaalaa daangaa Raafaa jedhamtu keessatti illee namoonni ammallee hanqina nyaataa, bishaanii fi qorichaan rakkachuun cinaatti boombii Israa'el irraa nageenyaa fi wantoota bu'uuraallee argachuuf dararamaa jiru. Aleellaa humni qilleensaa Israa'el mooraa baqattootaa Jabaliyaa irratti raawwatte jedhamee hordofee Saawud Arabiyaan tarkaanfii xiyyeeffannoo namummaa hin qabne jechuun balaaleffatte. Saawud Arabiyaan karaa ministeera haajaalaa ishee akka ibsitetti Israa'el mooraa baqattoota Jabaliyaa irratti namummaa malee xiyyeeffachuu ishee balaaleffattee jirti. Aleellaan yeroo dhiyoo mooraa baqattoonni baay'inaan keessa jiraatan irratti raawwatame namoota nagaa qulqulluu baay'ee kan ajjeesee fi miidhaa sirraan ga'eera jechuun ibsichi dabalee addeessa. Walwaraansi Israa'elii fi Hamaas gidduutti eegalee gareewwan adda addaa biyyoota ollaarraa hirmaachisuu itti fufeera. Akka kanaanis aleellaa misaayilaa fi diroonii garee finciltootaatiin Yemen irraa gara Israa'elitti darbatame Ameerikaan humna galaana isheen qolachuu erga beeksisteen booda gareen Huutii gidduu kanaa Israa'eliin aleelaa jirra fuula duras ni aleella jechuun dhaga'ameera. Gama biraatiinis gareen Hizboollaa waraana Israa'el waliin daangaa Libaanos irratti wal waraansa akka jiru beeksisuun loltoonni isaa 40 lola kanaan du'uu himeera. Ammas Hizboollaan garee finciltoota Hamaas waliin wal arguun tarkaanfii waloof mari'achaa akka jiru kan ibsame yoo ta'u, Hizboollaan Iraaniin deeggaramuu guutuutti lola kanatti kan seenu yoo ta'e, baalaastik misaayilii qabu waliin Israa'eliif yaaddessaa ta'uun dubbatamaa jiraatus, gareen kun armaan duras lola guyyoota dheeraa geggeessuun Hizboollaan dadhabsiifamee turuun ni beekama. Haa ta'u malee yeroo ammaa lammiileen Israa'el addatti xiyyeeffatamaa jiraachuu fi hariiroon dippiloomaasii ishee gaaffii keessa galaa kan dhufe yoo ta'u, Laatiin Ameerikaa keessa Booliiviyaan tarkaanfii Israa'el fudhachaa jirtu balaaleffachuun hariiroo ishee waliin qabdu addaan kutuu gabaasni Aljaziiraa ni addeessa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jenna. Taraan galmaan ni geenya. Beelaaf deebuuf hin jilbeeffannu. Barachaa lolla. Lolaa baranna. Baara Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween diingaa Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Alaabaa Giyaanura Oromiyaa Finfinneera ni mirmirsiifna. Sabab jedhee laga jir biyya kaawweenee loli waboo itti muddi biyya kaawweenee mirgaan gadhuutti dhajir biyya kaawweenee wobsi ayyoo iddoo gara biyya kaawweenee itti jabeessi sabbat biyya kaawweenee ilaalmi kee diina jira biyya kaawweenee si wala boomsa baran biyya kaawweenee waboo koo wabiibi jaarsummaa rakkoo na fuuloli yagaachanagi biyya kaawweenee waboo koo Yasumara kona buloli yagachanaki Yagachanaki
mirgaan galli ga'e biyya qawweeleenya akka sabaan nurkajir biyya qawweeleenya rakkoo kamiif hin sarminu biyya qawweeleenya jiraachuudhaaf nyaanna gal biyya qawweeleenya otumiyyee nutti gamtu biyya qawweeleenya injifanneetu magal biyya qawweeleenya wabookoo biibi jaarsummaa rakkoo na fuuloli yagaachanaki biyya qawweeleenya wabookoo biibi jaarsummaa rakkoo na fuuloli yagaachanaki 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 jabeko gome kaneza tubiva gome ya jabeko gome wabetu damesa gome ya jabeko gome ya tola mindane gome ya jabeko gome alela baleza gome ya jabeko gome gadengo lambane gome ya jabeko gome dawedi razeti gome ya jabeko gome egibi abage gome ya jabeko gome wardiya daidi gome ya jabeko gome ya jabelo tubosona lo tubosona haleliti haleliti obibiyara haleliti akan haleliti obibiyara haleliti akan haleliti obibiyara Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Sadaasa 2023 isiniif dhiyeessaa aan heeraan gameessaati. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee jira. Haala kanaan kaleessa onkoloolessa 31 2023 godina lixa Wallaggaa aanaa Gimbii magaalaa Gambeelaa bakka addaa Tuubbii jedhamtutti tarkaanfii guggubduu waaree booda toora sa'a 8 hanga sa'a 11tti waraana Abiyyi Ahmed irratti fudhatee loltoota PP 17 ajjeesuun 28 madeessee jira. Lola kanaanis qawwee AK-5 boombii uffata qorraa fi qophii irraa buufachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Odeeffannoo bubbuleen qaqqabeen abdiif gaaddisni uummata Oromoo waboon godinuma lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa mooraa waraana Bilxiqinnaa irratti jimaata darbe onkoloolessa 27 2023 tarkaanfii laalessaa ergamtoota Abiyyi Ahmed magaalicha maadheeffatan irratti fudhatee magaalicha keessaa baasuun yeroof erga to'atee booda gadhiisee ba'eera. Tarkaanfii akkaan boonsaa kanaanis qawwee AK-65 boombii 132 rasaasa 6533 fi meeshaalee waraanaa adda addaa dugda diinaa irraa hiikuun siree fi waraanaa 2 gubee yoo barbadeessu loltoota Bilxiqinnaa 75 ajjeesee 98 madeessuun 13 harkaan qabee jira. Lolli bilisummaa finiinee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.
geesse Sobeen jiraadhu sifaana fafakeesse anis kaayyoon qaba iree boruuf akeeka kukuuffisee kuba jabaatu biyya eega Kukuuffisee kuba jabaatu biyya eega jabaadhu jaalan koo jabaadhu ol jabeessi obsaa fi murannoodhaan kaayyoon kee galma geessi Obsaa fi murannoodhaan kaayyoon kee galma geessi Aleelee marsee goba waaboon itti jabeesse kawwee lafa kaa'ee isaa jira dabeessi kawwee lafa kaa'ee isaa jira dabeessi kawwee lafa kaa'ee isaa jira dabeessi. Jajjabee baabiyyaa lubbuusaa wakkatu sabaaf ta'e waardiyaa. Jajjabee baabiyyaa lubbuusaa wakkatu sabaaf ta'e waardiyaa. Jajjabee baabiyyaa dhugaa kijibna waatte. Jajjabee baabiyyaa sumaaniif akkan baatu. Jajjabee baabiyyaa dungoo taate nu hiite. Jajjabee baabiyyaa afaarfamu dhugaan kee. Jajjabee baabiyyaa urjii dukkanaa keessa. Jajjabee baabiyyaa barooda akka leenca. Jajjabee baabiyyaa sileellisa dhaloonni. Jajjabee baabiyyaa hin beektu fafakkeessa. Jajjabee baabiyyaa lubbuusaa wakkatu sabaaf ta'e waardiyaa. Jajjabee baabiyyaa lubbuusaa wakkatu sabaaf ta'e waardiyaa. Haleelee ol qabee faccisaa tuqaan feenuu barnooti kanniisa qawween qolatee biyya kabachiisa Oromoo wabo qofa abdiisa 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 qawween qolatee biyya kabachiisa waboon sololoo keessa. Qawween qolatee biyya kabachiisa waboon salaalee keessa. Qawween qolatee biyya kabachiisa waboo wallaggaa keessa. Qawween qolatee biyya kabachiisa waboon shawaakoo keessa. Qawween qolatee biyya kabachiisa Gujii Booranaa keessa. Qawween qolatee biyya kabachiisa walloo fi raayyaa beeka. Qawween qolatee biyya kabachiisa Dirgeedin itti beeka. Qawween qolatee biyya kabachiisa afuuftuuf gantuutu biyya jeeka. afuuftuuf gantuutu biyya jeeka. afuuftuuf gantuutu biyya jeeka. Takka manaa bee dhugaa jirtu murteesse sobeen jiraadhu si faana fafakkeesse. Sobeen jiraadhu si faana fafakkeesse Anis kaayyoon qaba iree boruuf akeeka kukuuffisee kuba jabaatu biyya eega. Kukuuffisee kuba jabaatu biyya eega Jabaadhu jaalan koo jabaadhu ol jabeessi obsaa fi murannoodhaan kaayyoon kee galma geessi. Obsaa fi murannoodhaan kaayyoon kee galma geessi Aleelee marsee goba waaboon itti jabeesse kawwee lafa kaa'ee isaa jira dabeessi. Kawwee lafa kaa'ee isaa jira dabeessi. Kawwee lafa kaa'ee isaa jira dabeessi. Bubuqqisee lola lubbuusaa fi waakkatu bargoonni dhugaa saba saabalmaa kanaafuu saleellisa dhaloonni. Bubuqqisee lola lubbuusaa fi waakkatu bargoonni dhugaa saba saabalmaa kanaafuu saleellisa dhaloonni. Kanaafuu saleellisa dhaloonni Kanaafuu saleellisa dhaloonni Kanaafuu saleellisa dhaloonni Kanaafuu saleellisa dhaloonni